Liga Awurooppaatti hon darbu bara darbe akkuma beekamu Champions League Awurooppaa kan bara dorgommii 2024-25 yeroo jalqabaatiif caaseffama haaraatiin dorgomuun ni beekama. Kilaboota 36 bifa liigiitiin waliin morkachiisaa kan ture kilabiin tokko ramaddii yookiin ammoo tapha jalqabaa kilaboota 8 waliin kan inni ramadamuudhaan morkachaati ture bara darbee kilaba 8 kana keessaa taphoota 4 dirree irratti taphoota 4 ammoo dirree ofiisaatiin alatti kan inni morkatu taphoonni dhaqaaqala ammoo marsaa mo'atanii darbuutti eegaluudhaan kan inni taphatamaati ture bara darbee Champions League Awurooppaatiin bara kanas caaseffama bara darbeetiin Champions League Awurooppaa kan dorgomu ni ta'a. Kanaafis ammoo kaleessa kilaboonni morkattoota isaanii kan isaan beekatanii carraan kilabootaaf kan beek England bakka bu'uudhaan akkuma beekamu kilaboota jaatu hirmaataa Tottenham waancaa Liiga Awurooppaa shaampiyoonii ta'uun ni beekama. Kilaboonni afaan ammoo tokko hanga sadarkaa 5ffaan xumuran kallattiidhaan hirmaannaa Champions League Awurooppaa kilaboota mirkaneeffatanii Liverpool eenyu waliin akka ramadame simbiraan ga'uudhaa fi Inter Milan, Real Madrid, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Marseille, PSV Eindhoven, Galatasaray, Karabag waliin Liverpool kan inni ramadame dhiyeenya kana Real Madrid waliin deddeebiidhaan morkachaati kan jiru Liverpool caalatamuu taphataan duraanii kilabichaa Trent Alexander-Arnold faallaa Liverpool ta'uudhaan morkiin taasisuun eegama. Akkasumas ammoo leenjisaan kan Real Madrid Xavi Alonso Liverpool keessatti yeroo taphataa ta'uudhaan taphachaati ture milkaa'ina hedduu waancaa Champions League Awurooppaa kilaba kana waliin fudhachuudhaan seenaa guddaadha kan qabu. Isa dabalatee Trent Alexander-Arnold faallaa Liverpool ta'uudhaan kan morkatan ni ta'a. Chelsea, Bayern Munich, Barcelona, Napoli, Atalanta, Benfica, Ajax, Karabag akkasumas ammoo Pafos waliin kan inni ramadame. Barcelonaan morkii Chelsea waliin taasisuun Lamine Yamal akkasumas ammoo taphataan ergisaadhaan Barcelonaaf taphachaa jiru Rashford dabalatee Robert Lewandowski morkiin kilaba kana waliin taasisan ni eegama. Akkasumas ammoo Harry Kane Chelsea irratti kilaboota London irratti riikaardii gaariidha kan qabu. Keessattuu ammoo Arsenal irratti riikaardii gaariidha kan qabu. Ammas kilaboota London kanneen waliin Harry Kane kan morkatu ni ta'a. Manchester City, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Villarreal, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco waliin kan taphatu ni ta'a. Taphni Real Madrid waliin morkatu tapha xiyyeeffannoodhaan eegamu. Deddeebiin kilaboonni kunneen Champions League Awurooppaatiin waliin morkachaati jiru. Kaalatamuu Manchester City Napoli waliin yeroo morkatu taphataan seenaa qabeessa kilabichaa Kevin De Bruyne faallaa Manchester City ta'uudhaan kan morkatu ni ta'a. Manchester City keessatti milkaa'inoota hedduu Premier League England, Champions League Awurooppaa shaampiyoonii ta'uudhaan taphataa Manchester City keessatti yeroo mara yaadatamuudhaan faallaa Manchester City ta'uudhaan kan morkatu ni ta'a. Arsenal, Bayern Munich, Inter Milan, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praha, Karyats Almaty kilaba jedhamu waliin Arsenal kan inni ramadame. Arsenal yeroo Bayern Munich waliin morkatu akkuma sila kaasee darbii Londoniin Harry Kane yeroo taphataa Tottenham ture irra deddeebiidhaan Arsenal irratti goolii hedduu galchuudhaan taphataa beekamuudha. Amma irra deddeebiidhaan Arsenal waliin morkiin inni taasisu gamanumaan kan eegamu ni ta'a. Real Madrid, Manchester City, Juventus, Liverpool, Monaco, Marseille, Benfica, Olympiacos waliin kan inni ramadame. Barcelona ammoo PSG, Chelsea, Newcastle United, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Slavia Praha, Olympiacos, Copenhagen waliin. Barcelonaan kan inni ramadame Luis Enrique waliin faallaa ta'uudhaan Barcelonaan kan inni morkatu ni ta'a. Luis Enrique kana dura Barcelona leenjisuudhaan waancawwan danuu kilaba kana waliin shaampiyoonii ta'uun ni beekama. La Liga Spain, Copa del Rey, mo'amtoota Spain akkasumas ammoo waancaa Champions League Awurooppaa Barcelonaan shaampiyoonii ta'uun ni beekama. Barcelonaan bara 2014-15 yeroo xumuraatiif Juventus injifachuudhaan Champions League Awurooppaa
Luis Enriquetiin durfama erga shaampiyoonii ta'een hanga ammaatti waancaa Champions League Awurooppaa kana argateetiin beeku amma immoo Champions League Awurooppaa fulbaana dhufu eegaluun Luis Enriqueen faallaa Barcelona ta'uudhaan kan morkatanii ta'a Tottenham PSG Borussia Dortmund Villarreal Eintracht Frankfurt Slavia Praha Bodo Glimt Monaco Copenhagen waliin kan morkatanii ta'a Newcastle United Barcelona PSG Benfica Bayer Leverkusen PSV Eindhoven Marseille akkasumas ammoo Athletic Bilbao waliin kan inni ramadamee dorgommii Champions League Awurooppaa kun fulbaanaan dhufu eegaluudhaan kan taphatamu ta'a gidduutti qophii kan isin biraan geenyuun ta'a Manchester United irratti Samuel Jones rakkoo kilabichaa akkasumas ammoo furmaanni kilabichaa maal kan jedhu irratti qophii qindeessee jira isa dhaggeeffannee walitti deebina. Ready to seek advantage from the situation. Manchester United Grimsby'n erga mo'ameen booda taphataan duraanii Aston Villa Gabriel Agbonlahor taphattoonnii fi Ruben Amorim qoosaa turanii deeggartootaaf beenyaatu barbaachisa jedhe. Phil Jones immoo filannoo taphattootaa fi tooftaa taphaa boca hin qabne jechuun qeeqe. Sir Alex Fergusoniin booda Manchester United leenjistoota dhaabbichaa David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag fi Ruben Amorim qacare. Kan akka yeroo leenjisummaa Ruben Amorim seenaa gadaanaa galmeesse garuu hin jiru. Qophii ispoortii keenyaarraan Manchester United fi Ruben Amorim maal hojjechaa jiru kan jedhu irratti xiyyeeffanna. Well, it's car crush TV as far as Manchester United and Onana are concerned. Kilaba diviziyoon arfaffaa waliin taphattee gaafa mo'amtu kuni rakkoo goolii eegaa qofa miti. Rakkoo taphattoota hundaati. Anaan baay'ee na naasise. Waan jijjiiramuu qabu jijjiiree ilaaleera. Garuu fooyya'insa dirree keessatti hin argine. Taphattoota 22 jijjiiree fayyadamuu waan hin dandeenyeef guutummatti wanti jijjiiramu jira jechuun Ruben Amorim rakkoo isaanii akka hin taane dubbatu. Ruben Amorim kilaba kana waggaa 20f leenjisuun barbaada jedhu. Ta'us waggaa lammaffaan isaanis bifuma bara darbee qaba. Premier League'dhaan taphoota 2 taphateen lamaanuu hin injifanne. Bara darbee sadarkaa 15ffaan xumuruun isaan akka kilaboota xixiqqoo waancaa Kaarabaa'oon marsaa lammaffaadhaan dorgommiitti seenuuf dirqame. Kilaba liigii lammaffaa England diviziyoon arfaffaa keessatti hirmaatu Grimsby waliin taphachuudhaan dorgommiidhaan alas ta'e. Kubbaa harka 70 to'atee kan taphate Manchester United yeroo 28 kubbaa gara goolitti yaaleera. Yaaliin 9 kallattii eeggatus akka kan Grimsby milkaa'aa hin turre. Charles Vermaanii fi Tyler Warren goolii galchaniin hanga daqiiqaa 30tti Manchester Unitedin garaagarummaa goolii lamaan dursuu eegale. Boqonnaa deebii Brian Mbeumo fi Harry Maguire goolii galchaniin taphni idilee goolii 2 qixaan xumurame. Kuttaa peenaalitiin Grimsby'n 12 fi 11 Manchester United injifatee marsaa sadaffaadhaaf darbe. Taphattoonni haaraan Manchester United Matthias Cunha fi Brian Mbeumo peenaalitii osoo hin galchiin hafan. It's Grimsby's night! They've reeled in the big fish! Manchester United seenaa gadaanaa galmeessisuu tapha kanaan hin eegalle. Ruben Amorim erga gara kilaba kanaa dhufanii bantaan injifannoo kilabichaa 24.7. Erga Sir Alex Chapman Ferguson gadhiisanii isa gadaanaadha. Taphoota Premier League 29 keessaa Manchester United 7 qofa injifate. Qabxiin 42 bara darbee walitti qabatan erga moggaasaa Premier League'n dorgomamuu eegalee kan jalqabaati. Amorim tapha Premier League 29 irraa qabxii 28 qofa argate. Seenaa kana fooyyessuuf taphattoota sarara fuulduraa 3 Matthias Cunha, Brian Mbeumo fi Benjamin Sesko paawundii miiliyoona 200 mallatteessifatus akka yaadan hin taane. Reefuu taphoonni hagayyaa hin xumuramne. Taphoota 3 qofa taphatanis waa'een gaggeeffamuu Ruben Amorim haasa'amuu eegaleera. Deeggartoonni Grimsby barii haa gaggeeffamu jechuudhaan itti qoosaa turan. Manchester United miseensa taphattoota qaalitii. Gatiin taphattoota kilabichaa paawundii miiliyoona 700 fi miiliyoona 65 baasa. Grimsby'n garee paawundii miiliyoona 4 qofa baasudha. Gatiin waliigalaa
magaalaa Grimsby Manchester United keessatti taphataa tokko hin bitu jedha Transfer Market. Ruben Amorim tooftaan taphaa isaa 3-4-3 taphattoota isaatii akka hin taane fudhachuu diduun Manchester United seenaa gadaanaa kana galmeessise. Diego Dalot fi Tyler Fredrickson ittisni isaanii laafaadha. Andre Onanaan kubbaa rogarraa ka'u to'achuu irratti ammas hanqina akka qabu mul'ise. Kobe Mainoo fi Manuel Ugarte sarara gidduu irratti tapha kana to'achuu hin dandeenye. Taphattoonni sarara fuulduraa sadan yeroon goolii galchuu dadhabuun isaanii xiqqaate jedhanii peenaalitii ofirraa baasuu fakkaatu rukutan. Rakkoon nama dhuunfaa hin mul'atu. Kanaaf rakkoon Manchester United eenyudha? ESPN kana hunda keessaa akka arbaa guddatee kan mul'atu tooftaa taphaa Ruben Amorim 3-4-3 jechuun leenjisichatti quba qabe. Finds the net for the first time in United colours. Handled it well. Gaaffii guddaan kana booda falli maalii kan jedhudha. BBC'n Ruben Amorimin kan deebuu miti jedha. Miseensi abbaa qabeenyaa Sir Jim Ratcliffe, hojii gaggeessaa olaanaa Omar Berradaa fi Daariktarri teeknikaa Jason Wilcox kallattii fi egeree Manchester United murteessuu danda'u. Isaan kun warreen Erik ten Hag waliigaltee kennuun ji'a 3 booda gaggeessanidha. Osoo Ruben Amorim walakkaa bara dorgommii hin dhufu jedhee diduu gara kilabichaatti fidanidha. Kanaaf fala barbaaduu danda'u. Dhugaarraa kan fagaate ta'us bitootessa darbe Sir Jim Ratcliffe Ruben Amorim Manchester United keessatti piroojeektii gaarii hojjechaa jira jedhanii turan. Premier League Englandiin kilaboota akka Burnley fi Southampton kan taphate Charles Austin garuu taphattoonni Manchester United Ruben Amorim taphachuu erga dhaabanii turaniiru jedhe. Manchester United sanbata Burnley bara kana gara liigichaatti guddate waliin taphata. Boqonnaa taphoota intarnaashinalaan booda immoo darbii Manchuaniin Etihaditti Manchester City waliin morkata. And a story that will be told from generation to generation. fi Manchester United dhimma Alejandro Garnacho irratti walii galaniiru. Taphatichis hanga 2030 Chelsea-dhaaf walii galuudhaaf kan inni walii galee kilaboonni lama paawundii miliyoona 40 kan walii galanii Alejandro Garnachoon guyyoota taanan qorannoo fayyaa gochuudhaan Chelsea-dhaaf ni mallatteessa. Kobe Mainoo ammoo jijjiirraa ergisaatiin Manchester United gadhiisuudhaaf hooggansa kilabichaatti akka gaafii dhiyeessee The Athletic kan gabaase. Ruben Amorim jalatti gammada kan taani ni beekama. Tottenham taphataa Chelsea-dhaan barbaadamaatti ture Xavi Simon mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliin dhimmoota dhuunfaatiin kan walii galee Xavi Simon Chelsea waliin dursee walii galeetti kan ture. Amma garuu Tottenham taphataa kana harkatti galfachuudhaaf kan walii galee Tottenham taphaticha waliin dhimmoota dhuunfaatiin walii galeera. Dabalataan ammoo paawundii miliyoona 60 RB Leipzigiif mallatteessuudhaaf kaffaluudhaaf kan walii galee Xavi Simon ammatti Londonitti argama kan jedhame eenyuuf mallatteessaa kan jedhu kan eegamu isaa Newcastle United ammoo taphataa sarara fuulduraa kan Stuttgart Nick Woltemade mallatteessifachuudhaaf filannoo isaa akka taasifate kan gabaafame. Odeeffannoon kiyya xumuraatiin ammoo Premier League England torbee sadaffaatiin taphoota boru taphataman sagantaa isaa isin biraan ga'uudhaaf boru waaree booda sa'aatii 8 fi daqiiqaa 30 irratti Chelsea Fulham sa'aatii 11 irratti Manchester United Burnley waliin ni taphatu. Sa'aatii wal fakkaataa 11 Tottenham Bournemouth Wolves Everton waliin taphatu. Galgala sa'aatii 1 fi walakkaatti ammoo Leeds United Newcastle United dilbata Brighton Manchester City Nottingham Forest West Ham United waliin sa'aatii 10 irratti yoo taphatan tapha cimaa Premier League England torbee sadaffaatiin Anfield sa'aatii 12 fi daqiiqaa 30 irratti Liverpool Arsenal waliin ni morkatu.